sababa wanni jechuun kun I don't know. Nagalaan jiruun kana caalaa dubbachuun fedhullee asirra taa'ullee hin fedhullee turuullee hin fedhu. Waan hojjetee Haydar nyaachuun humnaan hin fudhanne Haydarii. Kiisii kodhaan fudhanne Haydarii. Naqabee na haggatee hangina godhee hin fudhanne Haydarii. Hin hojjetee oomishinii isaa hin fudhate miti hin fudhate. Wallaahi hin fudhate. Wallaahi maaliidha? ورب الكعبة يمشي كجبا لا أنك جبت no ati jetteef miti kan hin kijibu yeroo tokko nan fita Haydar dhugaa nan fita akka please wallah nan fita garuu akka kootti دي سمر لا دكتور أصلي مالك ما سننا كنا مستعرا سننا كنا جنا متي هيدر no جدنا كمان كهيدر إندو بتعدل دي كنا لك هيدر ربط مالي هيدر يا سوري أبني ربط أبني أيه وانغاري دا كنا رانغ نافي أن أكنا ما تقول أكنا ماتي akkana maatti wanna sana post bakana le yara dubatu abdiye banate ishi la dubbi walitti nama fi dubatu ishi keessatti garanyaatte tagalatu jala dubatu sikende ela akkana ma tokkotti akkana nama ta'ee lafa kaarra jiraatu tokkotti wanna sana post gochuun dogoggorte wallahi dhibbaa miti dhibbaa olan dogoggore beekamaan baay'een dogoggore maaliif jennaan kan kanarra caalu jiraachuu mala kanaaf dhimmi keenya kuni asirraa bu'ee lafatti haasaanna anillee ustaazatti waan himadhu hedduu qaba innillee waan hedduu qaba ragaa keenya illee namni taa'ee qaamaan nuufa ilaalu kan saallee namni nuufa ilaalu mucaa qabadhees muka qabadhees lafa qabadhees sanni jedhu waama sheeriyaan eeyyamtiin kakanna rakkoo takka illee hin jiru dubbii afaan uufi dubbii ba'anne jechuun bakka waan baay'ee haasoo hin fedhu asirratti dubbii kana asirraa kan nuu buusa an akka kootti dogoggoreera kanan jedhu yoo jiraate poosti gochuu koo dogoggoreera namummaa miti kun kan ammoo kanan godheef nan bilbilee fi na dhiisaa hidoo dhugaa walolaan qabnu mucaa kana wajjin guyyaa tokko afaan keessa wal baanee hin beennu cabii doomii waliin jennee hin beennu kaleessa ganama bilbilee fi Haydar piliis na dhiisi maalan godhe maalan balleesse waan biraa walirraa qabnaayi minaamin maal hawaasaa wajjinan si arrabsee hawaasaa wajjinan sobee hawaasaa wajjinan dhiifamsi gaafadhanaan jedhe wallaahi innaa bakka ani immoo waa miiqa keessan jira xiinsammuu miidhameen jira waa hedduudhaan cabeen jira waa hedduu aarii meeqa keessan jira bakka dabbareenyinnaa postot kun bakka isinii galee kana gatii ta'ee fi kana booda waan tokkollee dubbachuu hin fedhu yaada nama tokkollee fudhachuun barbaadu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu inyaate fudhateera salaamu alaikum ايوه اما دغا جرو اما سيدايم چرا ساكنتا وان تي في abdi kootu deemi nama kana arbiten deemi ريستي كانرتي ملقني قرشين كوم دي بلا ما فورتم akkasuma asitti afurtamni ustaaz Xaayir Galatoo irratti gaafa kam gale beeyta gaafa maarchi inni mallaqa akaawuntii anamma kenneef kana irratti kan galchu abdi qalbii ustaazota ofitti cabsiri kootu deebi abdi laali ustaaz abdi raggaata asli mallaqa kana akkuma reefu ustaaz Xaayir Galatoo jedhan ragaa waan kana baay'ee osoo oliin baahin dura ustaaz Xaayir Galatoo namni hundi beeka keessan haqa Yoosef jechuun an garuu lubbuu kiyya aarsaa kafalee maqaan fedhe haabatu hawaasni muslimaa saamamuu irraa haa fudhate malee akkana arrabsan yookaan ammoo akka nama keessanatti dulchisu hin beeka lafarrattis miidiyaa irrattis tokko jin haqiqaan jiru mucaani tikeetii sababa isaa oli osoo laal dura wani jalqaba sii galuu qabu mucaan kun guyyaa 3-4 ICU keessa ture of hin beeku akkaawuntii isaa dhageeffadhu لا هذا هو النوم أما إني ما أجرب أما دبي أما إني ما أجرب أما إني ما أجرب أنا توميتي أفاجوا حتى سنجين إني قبوا في متي دوغان حتى سنجين إني دلعة كوميشني فرته لكن دلعة كوميشني فرنة وانكر نابتي نتكنة يوجته وفرا دبي ملكون لكن اصلا ان تيكيتي وهي كذا ماله واي مسلم ادمي واي مسلم كاملين كل جهه ترثني سنلي على ما من يكون غلطه فندا غلطه ما جري اما كما ني بزدي كنا دلاي دي فورا كيف اتمو
waabiti jira sittiken allake ufirraa buusi karaa kana qofaan kaate ufirraa buusuu danda'e. Haqiqaan dhugaadha lafa jiru ani haala barbaachisaa ta'een kachuu nan danda'a ani mallaqa inni halaala barati yoo fuudhaa kiyya fudhallee jette kun saanisitti mani. No ani ansi jammari komishinii yoo ta'e miilee 7,200 dhufa malee komishiniin qarshii 300 dhufu. 300 kana maa irraa fuuta ija. Warabbal Ka'aba ani raanfuuni. Risiitii jiraan kun risiitii Warabbal Ka'aba ani raanfuuni. No. Risiitii jiraan jechuun bara. Eeydan dhaggeeffadhu. Ana akkana beeka karaa. Amma dhimma islaamaa dhimma minaaminoo miti. Dhimma dalaydee fuuraa kee fudhachuu fi fudhachuu dhabuuti. 300 kana waabiti jedhe si kenne moo na dhukkuba yoo deemte keessummaan qoy abdi na sirreessafi na dhukkuba yoo du'e keessummaa tiyyaan addanaa galchita ilmoo kiyyaan na aananii bitee si kenne moo komishinii si kenne. What the reason? Maaliif seene akkaawunti keessa 300 kun abdirraa gara Kamaal Maaseen. Wanni ammaan kakachisuu barbaadillee bakka kanatti ani takkaa nama gargaaree komishinii illee fudhadhillee hin beeku naa kennanillee hin beeku anillee fudhachuullee hin barbaadu. Maaliif seene haa deebisu? Maaliif seene? Kakuu bira maal ayna waan seene hin himtuan. Na dhaggeeffadhu haa doktori sitti nu jira baro. Maal wareetilee rakkadhe namoota. Wareetilee rakkadhe namoota. Aydaroo kiyya dhageetta. Ustaz. Amma Aydar na dhagaa jirtami. Ila karaa nama haasawa guddoo kwaan ganaa itti deemna birriin 300 birriin 300 sirra seene museen. Birriin 300 seene. Yoo komishinii ta'ellee haraama. Birrii 300 san maaliif sirra seene? Tokkoffaa mucaan kun guyyoota dheeraadhaa fi uf hin beeku ture guyyaa 3-4 ICU keessa ture. Ani sa'a sanitti sumuni cabduu san gaafanne waan baa tureef. Mallaakiyya qofaa mitiyyuu imimmaan kiyyallee jigseera. Sa'a san uf hin beeku waan bahee fi waan dhise innuu afaaniin dubbataa jira waan ta'eef waan beeku tokko illee qabu. Ani garuu namummaadhaaf baasiin hamma nan jedhamne maybe amma yoo amma kanaa olillee jedhe namni amma waan wal dhabdin jechuu danda'a waan ta'eef mallaqa ofii kiyyaa baase guddaadha. Manni yaalatas ni beeka. Namni kun Aydaroo kiyya ila baasilee yeroo sanin dhukkubsataa ture baafte saniif sii kenneemi. Ani isaallee hin gaafan dhiisee isaallee dhiisee anaa umra adeemuuf gaafa jedhu Ustaaz Xaahir tikeetii naa muran. Tikeetii Saudi Airlinesidha. Dhaga'uu jirtaniimi? Tikeetii Saudi Airlinesidha kana osoo sababa yaala isaatiif olii gadi fiigu tikeetiin Saudi Airlinesidha narraa gubate. Narraa gubatee kennaan ani isa bira oolee bulaa mucaan kun amma akkanatti taasisa kun wallahi daayipiriitti uffisa waliin bu'aa turre. Gaafa sadhusu akkas waliin dhama'u guyyaan kee jijjiiramee Saudi Airlinesin mallaqa deebisuu didee tikeetiin narraa gubate. Darasanii Haydar Dr. Asli dhaggeeffadha Ustaaz. Booda mallaqni naannoo miiliyoona 6 gaafa gahu ani tikeetii kana sirraa kafalaa naan jedhe. Sirraa kafala jennaani lakki hin barbaadu jedhen. Sirraa kafala xiqqoo na tajaajilii viidiyoo minamina hojjedhu poosti godhii wanni faajee keetti sii kafala maatiin jedhe. Haa himatu meetu barra koonke. Walla akkas hin jenne. An kan jenne akhira qaba waan ta'eef anna muslimaati beektan sobuwan. Maaliif sin jedhe beektaa? Akka inni jedhe sirraa kafalaa jedhe. Maaliif sirraa barbaadu? Ta'isaati fuudhu kubaara. Dr. Asli tokkoffaa wanni akka inni jedhe